Nagaa fi fayyaan bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanala keenyaa. Har'a seenaa dinqisiitiin keessa guute ijaarsa waraanaa biyya Gibxii isa ajaa'ibsiisaa ta'e tokko qabannee dhiyaannee jirra. Gamoon kun dannoo waraanaa haaraa fi wiirtuu waraanaa warra Misir ta'e yookaan immoo Oktaagoon jedhama. Gamoo kofoo 8 ammayyaa'aa ta'e kan ijaaruudhaan Misir maaliif barbaachise? Ijaarsa kana jalqabarraa kaasee haga dhumaatti akkasumas dhoksaa seenaa Gibxi duraanii waliin akkamitti akka wal qabatu har'a sagantaa keenyaniin bal'inaan xiinxallee isin biraan geenya. Nu wajjin tura. Seenaa ijaarsa buufata waraanaa Oktaagoon warra Misir kan jalqabuu fi fedhii mootummaa Misirii fi waraana biyyattii teessoo ajaja waraanaa isaa ammayyeessuudhaa fi nageenya biyyaa sadarkaa olaanaatti ol guddisuuf murteessuu irraa kan ka'udha. Gibxi seenaa ishee keessatti piraamidii fi qara abbaa kofoo dhiyeenyaniin kan beektu yoo ta'u, jaarraa 27ffaa keessa ammoo dinqii teekinooloojii waraana haaraa Oktaagoon jedhamuun Kaayiroo haaraa irraa gara keessatti ijaaruudhaaf kan jalqabde. Piroojeektiin kun Kaayiroo ishee moofaa irraa kiiloomeetira 45 kan fagaatte dachee gamoo keessatti socho'u kan jalqabde yoo ta'u, kaayyoon isaa wiirtuu ajaja waraanaa biyyattii hunduma iddoo tokkotti fiduuf ture. Piroojeektiin dinqiin kun ijaaramuuf yeroo turetti injiinaroonni heektaroonni warra Gibxii diizaayinii faayidaa guddaa fi milkaa'inaan guutame tokko qopheessan. Sunis gamoo gurguddoo kofa 8 qaban walitti hidhaminsa marsaadhaan kan ijaaramu ture. Maaliif kofoo 8 filatame? Gamoon kofoo 8 kun meeshaa waraanaa ammayyaa aleellaa fi xiyyaara fi balaa garaagaraa irraa isa ittisuuf olaanaa waan ta'eef yaadamee diizaayiniin kun kan qopheeffamu ture. Gamoo 8 kunniin damiilee raayyaa ittisa biyyaa Misir gurguddoo kanneen akka waraana lafoo, raayyaa qilleensaa fi humna galaanaa fi deeggarsa teekinooloojii kan bakka bu'an ta'a. Ijaarsi Oktaagoon Misir saffisaa fi teekinooloojii guddaadhaan raawwatame. Lafa bal'inaa miliyoona 100 caalu irratti hundaa'e. Hojjettoonni fi injiinaroonni irriba miree sa'aatii guutuu irratti hirmaachuudhaan gamoo kana keessatti wiirtuu ragaa yookaan immoo daataa seentarii iddoo bal'aa fi heelikooptarii fi karoorri ittisa qilleensaa guutuu isaa keessatti diriirsan. Walumaa galatti ijaarsa ammayyaa'aan kun argisiisa aangoo waraana warra Gibxii dhiyeenyaan kan mul'atedha. Gamoon kun yeroo xumurametti wiirtuu ajaja waraanaa isa guddaa Afrikaa Bahaa keessatti isa guddaa ta'edha. Oktaagoon Misir tajaajila teekinooloojii saatalaayitii ajaja waraanaa battalatti kennuu fi balaa kamiinuu to'achuu kan danda'udha. Ajaa'iba isaa diizaayinii gamoo kanneen gubbaa irraa yoo ilaalamu piraamidii boca seenaa Gibxii duraanii kan yaadachiisudha. Teekinooloojiin keessa jiru garuu jaarraa 21ffaa teekinooloojii saayibariitiin kan guutamedha. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya, har'a seenaa dinqisiisaa buufata waraanaa Oktaagoon warra Misir isa jalqabaa irraa hanga dhumaatti isin biraan geenyee jirra. Gibxiin seenaa moofaa qofa osoo hin taane ammayyummaa waraanaatiinis addunyaa keessatti sadarkaa olaanaatti dhufuu ishee ijaarsa kofa 8 kana irraa mirkaneessuu ni danda'ama. Sagantaa keenya irraa kanaan akka jaalattan abdii qabna. Chaanala keenya laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatina. Yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti nuuf barreessaa. Kutaa biraatiin seenaa dinqii gara biraatiin walitti deebina. Hanga sagantaa keenya biraatti walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.